maqaa Abbaa, kan Ilmaa, kan Hafuura Qulqulluu, sadan Waaqayyoo tokko. Amiin. Kabajamtootaaf jaallatamtoota maatii Waaqayyoo kan taatan hunduma keessan iddoo isin jirtanitti maqaa Gooftaa keenya Yesuus Kiristoos nagaa isin gaafadha. Akkuma yeroo kana geessan. Amiin. Galata Waaqayyoo jennee qoqa keenyaan iddoo teessoo isaatti kan isa galateeffannu Gooftaa keenya Fayyisaa keenya maqaan isaa kan ulfaateef kan galatamu nuuf haa ta'u. Akkasumas teessoo isaa kan taate keenya Dubara Maariyaam maqaan isheedhaa kan ulfaateef kan galatamu nuuf haa ta'u. Ergamoota duuka bu'oota hunduma isaanii akkaataa Waaqayyoon gonfalfina isaaniif kanneen eegumsiif kadhannaa isaanii yeroo hundumaa waliin haa ta'anii. Amma immoo kutaalee kana duratti kanaanu kutaa afuraffaa keessatti sirna icciitiilee beektii kiristaanaa torban kan jedhu har'a kan waliin ilaallu Waaqayyoon kan nu barsiisu fedhaa fi eeyyama isaa nuuf haa ta'u. Sirna bataskaanaa kan jedhu irraa kaaneetuma kan waliin ilaallu ta'a maalummaa sirnaa. Sirna jechuun ittiin bulmaata akkaataa raawwii haala sagantaan tokko itti gaggeeffamuu jechuudha. Sirni bataskaanaa yogguu jennus haala bataskaanni ittiin gaggeeffamtu akkaataa gaggeeffama ishee ittiin raawwatu qajeelfama tajaajila ishee mara jechuudha. Faayidaa sirna beektii kiristaanaa icciitiin kamiyyuu eessaa eegalee eessatti akka xumuramu yookaan immoo haalli adeemsa isaa ifa ta'ee malee firii barbaaduu hin argamsiisu. Hundaan beektii kiristaanni ammoo mana Waaqayyoo waan ta'eef sirna malee yookaan immoo akka fedhii foonitti hin gaggeeffamu. Kitaabni qulqulluun kan nutti himu kanuma. Hunduu haalaa fi sirna haa qabaatu jedha tokkoffaa Qorontos ergaa warra Phaawulosiif ergaan Phaawulos irra Qorontosiif tokkoffaa boqonnaa 14 lakkoofsa 40 irratti kan nu barreesse. Namni sirna malee adeemuu irraa adda bahaa jedha. Akkasuma ergaa Phaawulos warra Tiitoos isa lammaffaa boqonnaa 3 lakkoofsa 6 irrattis akkasuma jedhee nu barreesse. Waaqni tokko kan isa waaqeffatan garuu hedduudha. Namootni hedduun kuni akka fedhii isaaniitti adeeman. Manni nageenya bakka jeequmsaa ta'uu isheeti. Kanaaf yaada tokkoo fi laphee tokkoon waaqa tokkicha galateeffachuu sirna beektii kiristaanaa iddoo jeequmsaa sirna kan qabu. Hojii ergamoota boqonnaa 4 lakkoofsa 32 Roomii boqonnaa 15 lakkoofsa 5 hamma 6 Efesoon boqonnaa 4 lakkoofsa 2 kana jedha jechuudha. Hundeewwan yookaan immoo burqaa sirna beektii kiristaanaa. Beektii kiristaaniin sirni isaa ka'umsa qaba. Ka'umsi isaa maal? Sirni beektii kiristaanaa ka'umsa yookaan hundee kan ta'an kitaaba qulqulluu, kakuu moofaa fi kakuu haaraadha. Inni kaan immoo murteewwan seenodoosii. Abbootiin jahan yookaan immoo sirna Tsiyoon, Tiizaaz, Tsiwuu, Abixilees, Dindiqisqiliyaa, Qalminxoos kan jedhamanidha jechuudha. Murtoowwan walgahii sadan Niqiyaa, Qosxonxooniyosii fi Ifsisoon irratti kan murtaa'edha jechuudha. Inni kaan immoo sirnoota darbaa darbiidha. Toosfiit kan jennuun abboota keenyarraa kan nu bira ga'ee jechuudha. Egaa iccitiiwwan beektii kiristaanaa sirna beektii kiristaanaa keessatti iccitiileewwan torbaatu jira. Kanaan duratti immoo iccitiileewwan 5 hundee amantaa kan jedhaman yeroo ilaallu kun immoo iccitiiwwan torban beektii kiristaanaa kan jedhaman. Iccitiin kun immoo maaliif torba kan ta'e kan jedhuuf immoo iccitiileen kun utubaa 5 maaliif 5 akka ta'aniif ilaallee jirra. Torba ta'uun iccitiilee beektii kiristaanaa akkasuma sababaa fi ka'umsa qaba. Fakkeenyaaf macaafa fakkeenyaa boqonnaa 9 lakkoofsa 1 irratti akkana jedha. Ogummaan mana ishee ijaarrattee utubaalee torbaan dhaabbattee jedha. Ogummaan kan jedhamu immoo Gooftaa keenya Yesuus Kiristoosidha. Yogguu ta'u iccitiileen kun immoo isaatiin hundeeffamuun isaan ibsamaa jira. Torba jechuun immoo garuu kennaan hafuura qulqulluu kan qofaa yookaan immoo daangeffamee jechuudha miti. Qofaa yookaan immoo daangeffamaa jechuudha. Warri kun immoo hangafoota ta'anis haalleen adda addaatiin of jalatti amanuu ammatu yookaan immoo jechuudha. Iccitiilee torban kana bicha yookaan immoo wanti Gooftaan keenya lafa nu kaa'e isa kana qofa jennee qabaachuu osoo hin ta'in kanaan kan daangeffamu. Egaa kana irraa yookaan iccitiileewwan beektii kiristaanaa torban keessaa inni tokko iccitii cuuphaadhaati. Iccitiin cuuphaa raawwachuuf kan barbaachisan eenyudha? Ta'uudhaaf immoo akkamitti adeemsa kamitti kan jiru waliin ilaallaa jechuudha.
iccitiin cuuphaa gaggeeffamuudhaaf tokko bararratti luubaatu nu barbaachisa. Luubni immoo namni kamiyyuu cuuphaa raawwachuu hin danda'u. Aangoo luubummaa qabaatu malee gooftaan keenya bartoota isaa dhaqaatii cuuphaa jedhee kan erge kanaafidha Maatewos boqonnaa 28 lakkoofsa 19 irratti. Waaqayyoon kan filate malee yookaan aangoo luubummaa kan qaban malee namni lafaa kee kan cuuphu miti jechuudha. Inni kaan immoo cuuphaan raawwiin isaa bishaani. Kun immoo qabeenya namni hundumti itti fayyadamuu danda'u. Deemmaa fi aannaniin osoo cuuphamuu ta'e gooftaan keenya hiyyeessonni cuuphamuu hin danda'an. Inni immoo bu'uurri isaa bishaaniin akka cuuphamu Wangeelii Yohaannis boqonnaa 3 lakkoofsa 5 irraa argachuu dandeenya jechuudha. Inni sadaffaan immoo raawwii cuuphaatiif kan barbaachisu amanuu. Cuuphamuuf jalqaba amanuun dirqamaadha. Namni amanee cuuphame ni fayya waan jedhu. Maarqos 16 irratti ijoolleen guyyaa 48tti amanan maatii isaaniitii yookaan immoo abbaa fi haadha kiristaana ta'anii waan cuuphaman. Fakkeenyaaf bishaan gaafa caasee boqqolloo murachuu hin danda'u. Namni immoo kiristaana tokko gaafa ilmoo dhalu ilmoon isaatis kiristaana. ስለዚህ kanaaf namni tokko gaafa cuuphamu amantii haadhaaf abbaa isaatiin kan cuuphamudha jechuudha. Inni afraffaan immoo maqaa ittiin cuuphaman qaba. Namni amanee hunduu maqaa Sillaasee yookaan immoo Abbaa, Ilmaa fi Hafuura Qulqulluutiin cuuphamu. Qulqulluun Phexros maqaa Yesuus Kiristoosiin cuuphama kan jedhe hojii ergamoota boqonnaa 2 lakkoofsa 38 gubbatti barumsa kana diiguuf osoo hin taane warri Ayihuudaa maqaa abbaa malee isa foon uffate yookaan immoo gooftaa keenya Yesuus Kiristoos waan mormaa turaniifidha. Hojii ergamoota irratti Phexros kan maqaa Yesuus kan cuuphama kan jedheef kanaaf garuu gooftaan keenya maal jedhe maqaa abbaa kan ilmaa kan hafuura qulqulluutiin cuuphamaadha jedhe. Phexros immoo maqaa Yesuus Kiristoosiin cuuphama inni kan jedheef immoo hojii ergamoota boqonnaa 2 lakkoofsa 38 barumsa kana diiguuf osoo hin taane warri Ayihuudotaa waaqa abbaa malee isa foon uffate yookaan immoo gooftaa keenya Yesuus Kiristoos waan mormaa turaniif sababa kanaaf akkas jechuudha. Inni immoo shanaffaa irratti immoo maatama. Maatamni nu barbaachisaa jechuudha raawwii cuuphaadhaatiif. Maatamni kun mallattoo saba waaqayyoo ta'uu kan ittiin adda baanu. Inni kun immoo kalarii 3 kan qabu. Gurraacha, diimaa fi adiidha jechuudha. Yeroo cuuphamnutti halluu uumamani. Gurraachi abbaa, diimaan immoo ilmoo, adiin immoo hafuura qulqulluudhaan kan bakka bu'udha jechuudha. Cuuphaa raawwachuudhaaf kan nu barbaachisu kana yoo ta'u immoo sirna cuuphaadha. Cuuphaan immoo sirna itti gaggeeffamuu qaba. Innis immoo bishaan ni dhiyaata. Kadhannaan luubootaan ni gaggeeffama. Abbaa fi haati kiristiyaanaa quba harka isaa guddaa qabattee kadhannaa amantii kadhata. Yookaan immoo bakka bu'ee waadaa galuu isaati. Fuulli cuuphamaa gara lixatti naanneeffama. Luubni harka isaa yookaan immoo mallattoo fannootiin mataa isaa irra kaa'ee akka cuuphee maqaa baasaa yookaan immoo al-sadi waama. Gara bahaatti naanneeffama. Luubni fuula isaa fuudhuudhaa fi meeronii diddibuudhaan hafuura qulqulluu irra bulchaa abbaa yookaan immoo haadha kiristiyaanaatiin kennama. Huccuu qulqulluu yookaan immoo haadhaadhaan hammatama. Zakkaariyaas boqonnaa 3 lakkoofsa 1-5 gidduutti argachuu dandeenya jechuudha. Inni biraa immoo akkaataa maqaa baasaa. Maqaan immoo akkamitti akka bu'u. Mana amantaa keenya Itoophiyaa Ortodoksii keessatti immoo maqaa moggaafa. Yeroo namni tokko kiristiyaanaa ka'e kiristiyaanaa qaba. Fakkeenyaaf maqaan kiyya kan itti waamamu Baqqalaadhaa. Immoo kiristiyaanaan kiyya ammas Haayila Mikaa'el jedhama. Kun immoo maqaa kiristiyaanaati. Keessaafuu naannoo karaa kibbatti yeroo baay'ee kan itti waamamu maqaa kiristiyaanaatiin kan waamamanidha jechuudha. Bataskaanni namoota cuuphaman hundaaf maqaa addaa moggaafti. Abrahaam, Saa'ol, Phaawulos, Simoon, Phexros, Leewiin immoo Maatiyos akkuma jedhamanii luubni kan maqaa baasu ayyaana guyyaa sanaa irratti hundaa'uudhaan ta'ee ayyaana gooftaa Maariyaam ergamoota wareegamtoota taalota ta'uu ni danda'a. Bataskaanni maqaa kana malee isa hin waamtu hin beektu. Bakka tokkotti akkuma riifsanii yookaan immoo gara kaaba Itoophiyaatti namootni maqaa abbaa fi haati isaanii baasan dhiisanii tuffatanii maqaa kanaan waamu yookaan immoo maqaa waaqayyoo mana amantaatti moggaafamu kanaan kan waamamanidha jechuudha. Iccitiin torban keessaa isa tokko isa cuuphaa yookaan kan xumurtee inni lammaffaan immoo iccitii meerooniiti.
Meeroniin maali? Meeroniin zayita yookaan immoo dibata urgaa baala adda addaa irraa qophaa'u. Kadhannaa paatriyaakii fi phaaphaasootaan hangafoota eebbifamoo qophaa hundeessan. Iccitii kana Waaqayyoo sirna bara baraa akka ta'uuf ajajeera. Seera ba'uu boqonnaa 30:31. Meeroniin faayidaa qaba. Faayidaan meeroniidhaa maali? Namni erga cuuphamee hafuura qulqulluudhaan mirkaneessudha. Inni lammaffaan immoo bataskaana haaraa ijaarame eebbisuuf seera uumamaa boqonnaa 23:10-22. Meeshaalee haaraa tajaajilaaf qopheessuuf seera ba'uu boqonnaa 30:22. Luboota tajaajilaaf qopheessuuf seera ba'uu boqonnaa 30:30. Mootota aangoof tokkoffaa Saamu'eel boqonnaa 10:1 fi 16 akkasumas immoo 12 akaasee 13 fi kan kana irratti argachuu dandeenya jechuudha. Inni kaan immoo sirna raawwii meeroniiti. Iccitiin meeroniidhaa cuuphatti aanee yeroo sanuma kan raawwatamanidha. Lubicha quba harka isaa guddaan qabamee qaamolee mucaa san hunda mallattoo fannootiin miidha. Tarii yoo dubartiin cuuphamte sun guddoo taate yookaan immoo ormiidhaan lubicha qaama ishee mormaa ol qofa dibdi. Qaamolee ishee kaan garuu jaartiin daaqonaatiidha jedhamtu quba isaa qabdee dibsifti malee inni hin dibu jechuudha. Yeroo fakkeenyaa dubartoonni namoonni ormi isaanii erga guddaa ta'e kan cuuphamu yoo jiraate lubichi morma ol yoo ta'e malee sanii gad hin dibu jechuudha. Meerontichi kunis immoo iddoo 36 qaama isaa irratti kan dibamanii jechuudha. Inni sadaffaan immoo iccitii qurbaanaati. Iccitiiwwan torban keessaa cuuphaa ilaallee meeronii ilaallee kana immoo sadaffaadha iccitii qurbaanaati. Iccitii kana duursinee bal'inaan waan ilaalleef iccitii utubaa shananii keessa waan bal'inaan ilaalleef immoo amma gabaabsinee waan ilaallu ta'a. Innis immoo qophiilee qurbaanaan duraa godhamuu qaban. Qurbaana tokko fudhachuudhaaf immoo qophiilee nu barbaachisanii jira. Inni tokko immoo qulqulluuna lubbuu yookaan immoo gaabbii galuu fi foonii fi eegu. Qurbaana fudhachuun duratti maal godhuu qabna? Nissaa seenuu qabna. Foonii fi dhiiga fudhachuun duratti immoo gaabbii galuu qabna. Inni biraa immoo sa'aatii 18 soomuu yookaan immoo nyaataa fi dhugaatii irraa of qusachuudha. Gooftaan keenya Yesuus Kiristoos yeroo dhiphinaa yookaan immoo qoromsa kan ittiin uummanni Yihuudootaa makaraa irratti gaggeessaa turan sa'aatii 18 waan ta'eef kamisa galgala sa'aatii 3tti qabamee hamma jimmata keessaa guyyaa keessaa sa'aatii 9tti qoromsa irratti ture. Galgala keessaa sa'aatii 3 irraa kaasee hamma bariitti sa'aatii 9 barii sa'aatii takka irraa kaasee hanga sa'aatii 9 gidduutti immoo sa'aatii 9 warratti immoo sa'aatii 18 waan ta'eef sa'aatii 18 yaadannoo isaa godhachuudhaan soomuu qabna. Warri ga'eelaan jiraatan guyyaa 3 quunnamtii irraa of qusachuu qabu. Qiddaaseen osoo hin eegalamin mana qulqullummaa keessatti argamuu qabanii jechuun immoo qurbaana fudhachuudhaan duratti wantoota nuti godhamu qabu. Inni biraa immoo sirna qurbaanaa namootni dhiigaa fi foon Kiristoos fudhatan sirna wal duraa duubaa eegu yookaan immoo akka sadarkaa isaaniitiin fudhachuu qabu. Haaluma ittiin fudhachuu qaban keessaa tokkoffaa irratti immoo hangafa phaaphaasotaati. Itti aansee immoo phaaphaasoota. Luboota, daaqonoota, daa'imman, haadha mana luboota, dhiira, dubartoota adeemsota kanaan kan fudhatanidha. Erga isa fudhanneen boodetti immoo of eeggannoo godhuu qabnuutu jira. Erga qurbaana fudhanneen duratti. Inni godhuu qabnu immoo baay'isanii nyaachuu yookaan immoo dhuguu, qeensa qorachuu, rifeensa haddachuu, tufuu, dhiiguu, sagaduu, dhiqachuu, falmuu yookaan immoo mana murtii deemuu. Guyyoota lama quunnamtii irraa of qusachuu warra geela qaban quunnamtii saalaa irraa guyyoota lamaaf of qusachuudha jechuudha. Inni afuraffaan immoo iccitii lubummaati. Ulaagaalee luba ta'uuf barbaachisan namni tokko luba ta'uudhaaf waa 4 guutuu qaba. Waaqayyoo filatamuu, qaama guutuu qabaachuu, qulqullina isaa eeguu fi barumsa barbaachisaa qabaachuu. Jaartii waggaa 60 tajaajila addaaf muudamtu yookaan immoo daaqonaawiitiin malee luboonni hundi gahee dhiiraati. Daaqonaawiitiin jechuun immoo akkuma reefuu isiniif himee yeroo meeroniin dibamutti dubartoonni gurguddaan yeroo dhufanitti qaama isaaniidha kan dibdu sun urmini ishiidhaa waggaa 60 ta'uu qaba jechuudha. Ishirraa kanaaf hundi aangoon lubummaadhaa kan dhiibu.
Kanarratti sadarkaan lubummaa sadiidha. Daaqonii, luba yookaan immoo qeesii fi episkooposii warri biroon fakkeenyaaf paatriyaakii, qomoosii, phaaphaasii fi kan kana fa'aadha. Garuu moggaafama filannoo addaan kenname malee gosa sadarkaa lubummaa miti. Episkooposiin iccitiilee torbanuu raawwachuuf danda'a. Lubni iccitii lubummaa malee jaha raawwachuu danda'a. Daaqoniin garuu iccitii kamiyyuu raawwachuu hin danda'u. Ga'ee isaanii luboota raawwatan gargaaru qofa malee. Iccitiileewwan torban beekti kiristaanaa phaaphaasonni raawwachuu danda'u. Luboonni garuu iccitii lubummaa malee kaan raawwachuu danda'u. Daaqonoonni garuu iccitiileewwan torban kana keessaa luboota gargaaran malee tokko illee raawwachuu hin danda'anii jechuudha. Inni biraa immoo akkaataa itti aangoon lubummaa kennamu. Episkooposiin namoota ulaagaalee caqasaman guutaniif kadhannaa godhee harka isaa irra kaa'uudhaan hafuura qulqulluun irra bula. Seera lakkoofsaa boqonnaa 27 lakkoofsa 18 irratti argachuu dandeenya. Episkooposiin garuu paatriyaakii fi phaaphaasiin biroo bakka jiranitti malee hangeeffamuu hin danda'u jechuudha. Inni shanaffaan immoo iccitii takliiliiti. Iccitiin takliiliidhaa immoo sirna fuudhaaf heerumaati jechuudha. Jechi takliilii jedhu maqaa gonfoo misirroonni lamaan badhaafamanii wajjin wal qabatan. Kun immoo iccitii dhiirrii fi dhalaan tokko itti wal fuudhanidha. Qunnamtii fi tokkummaan isaan gidduutti uumamu fakkeenya Kiristoosii fi beeti kiristaaniiti. Takliiliidhaan namni lama tokko ta'a. Iccitiin kana caalu maaliree? Ergaa Phaawulos barreeffama boqonnaa 5 lakkoofsa 32 irratti argachuu dandeenya jechuudha. Ulaagaalee takliilii namni tokko takliiliidhaan wal fuudhaaf immoo adeemsaadha maali? Sirna takliilii raawwachuudhaaf warri wal fuudhan lamaan qulqullinaan jiraachuudha. Dirqama durummaa dhiiraa fi dhalaanis dura ta'uun barbaachisaadha. Namni saba adda addaa durummaa isaa dhabe sababa garaagaraan durummaa isaa dhabe garuu gaabbii galuudhaan takliilii malee sirna qurbaanaan fuudhuu yookaan immoo heerumuu ni danda'a. Takliiliin garuu durummaa qofaan sobuun isa hin danda'u. Mana qulqullummaa keessatti qisfati dhoowwaadha. Haalli raawwii takliiliidhaa immoo misirroonni lamaan bataskaanatti argamanii waadaa waliif galuun kadhannaan takliilii isaaniif raawwatama. Qaamoleen isaanii meeronii dibamu. Kana booda qiddaaseen gaggeeffama. Isaan uffata tokko uffatan yookaan immoo tokkummaa isaanii ibsu fooniif dhiiga gooftaa keenyaaf fudhatu jechuudha. Inni kun immoo iccitii gaabbii galuuti yookaan immoo anissaati inni ja'affaa. Gaabbii galuun maali? Namni ta'ee iccitiiwwan torban keessaa inni ja'affaan iccitii gaabbii galuuti. Namni ta'ee kan cubbuu hin hojjenne hin jiru. Hunduu balleessaniira akkuma jedhame Roomee boqonnaa 3 lakkoofsa 12 irratti. Kanaafuu namni ani cubbuu hin hojjenne jedhu soba. Tokkoffaa Yohaannis boqonnaa 1 lakkoofsa 8 irratti akkana jedha. Cubbuun kun ammoo fala itti miicamu qaba. Gaabbii galuun warra huccuu isaanii miiccatanii eebbifamuudha jedhameera. Mul'ata Yohaannis boqonnaa 22 lakkoofsa 14 dubbatti jechuudha. Cubbuu hojjechuun Waaqayyo irraa adda bahu yookaan immoo du'u. Luqaas boqonnaa 15 lakkoofsa 20. Gaabbii galuun ammoo balleessaa ofii hubatanii Waaqayyotti deebi'u. Qabiyyeen gaabbii galuu maali? Namni gaabbii galu qabxiilee kana guutuu yookaan immoo hubachuu qaba. Badii darbetti gaabbuu isaa gaabbee iftoomaan himachuu yookaan immoo lubatti cubbuu akkanaatiin akka hin deebineef murteessuu qaba. Cubbuu kana dura raawwate akka deebi'uun qaba. Haalli raawwii gaabbii galuudha immoo akka barumsa beektii kiristaanaa keenyatti cubbuu lubootatti himatamuu qaba. Maatiyus boqonnaa 8 lakkoofsa 4. Cubbamaa fi lubni qaama wal arguu qaba. Qaamaan wal arganii walitti himachuu qabu. Lubichi adabbii seerri ajajaa kenne sooma sagada yookaan immoo subaayee isaa. Adabbii lubaan kenname immoo sirriitti raawwachuu malee baay'ee yookaan immoo xiqqaadha jechuudhaaf aangoo hin qabu. Gahee keenya lubni wanta nuufannee dirqama maal godhuu qabna? Fudhachuu qabna. Iccitiin immoo inni torbaffaan iccitii qandiilii kan jedhamudha. Qandiiliin immoo zayita ejersaa irraa argamu dhukkubsatootaaf kan dibamu. Kunis kitaaba qulqulluu keessatti kan raawwatamu maa ture?
Isaayyaas boqonnaa tokko lakkoofsa 6, Luqaas boqonnaa 10 lakkoofsa 34 irratti, Maarqos boqonnaa 6 lakkoofsa 13, Yaaqoob boqonnaa 5 lakkoofsa 14 dubbatti ni argina. Iccitii kana fayyina argachuuf garuu gaabbii galuun murteessaadha. Qaama keenya osoo hin qulqulleessin hafuura qulqulluun nu irra buluu hin danda'u. Namni tokko ala baay'ee dhukkubsachuu waan danda'uuf iccitiin kunis daddabalamee kan namuu fidan. Kanaafuu meeroonii irra adda ta'uun isaa ni hubanna. Meeroonii irraan adda inni dura deddeebiidhaan kan namuu yeroo namoonni dhukkubsatan. Kanaafuu iccitiiwwan torban beekta kiristaaniidha. Tokkoffaan cuuphaa, lammaffaan immoo meeroonii, inni sadaffaan immoo iccitii qurbaanaa, afuraffaan immoo iccitii luubummaa, shanaffaan immoo iccitii takliilii, jahaffaan immoo iccitii gaabbii galuu, torbaffaan immoo iccitii qandiiliidhaati jechuudha. Iccitiileewwan torban kutaa kana keessatti kan baranne akka Waaqayyoon nu barsiise abdii guddaa qabna. Isa immoo baranne firii 30, 60, 100 buufannee deddeebitu mana qulqullummaa taanee fooniif dhiiga isaa fudhannee mana isaa keessa akka jiraannu Waaqayyoon fedhaa fi eegama isaadhaan nuuf haa ta'u. Egaa mata dureen barnoota keenyadha. Hundumti isaadha. As jalatti kutaadhaan wanta isiniif qopheeffameef jecha isin immoo sirriitti godinyoota keessanii walitti dabarsitanii sheer waliif gootanii barachuu qabdanii jechuudha. Wasbaat Leegzaabeer.